Maal tukkas hin ta'isaa? Barboo bakka biraatti afaan kaachaa olleeti bakka itti gallu hin qabnu jennee akka tetteenyaa ba'a. Maal? Waayee boo namni biyya bakka biraatti afaan kaachaa ollee boo jaartiin nama dhiyeetti bara galu. Ayye jaartii waachi akka ta'isaa maal ta'e? Waayee boo namni bakka dalagaa oolu qabu malee. Ammoo soduma isiitii akkanatti ta'isanii? Kaa'oo. Boo rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa ar-rijaalu qawwaamuuna 'ala an-nisaa hin jenne. Ammoo rabbiin akkas jeemire rabbiin akkas jeebarra ammaan tana waa zabana kana jijjiirame. Amma jaartii nama bulchaa irra. Zabana kana barra qaaluma isaanii liqambari. Liqambari isaanii bulchuu baatan. Addeenyi keekis walirraa hawaasiin qaamu. Aboo meeqa ammaan tana maal sodaataniif qaamee aboo isa gallaa miti taa'ee hoo jireenya nutti bal'ee. Aboo sodaatinaadha haa. Bakka itti gallu jirtu akkuma bulleetti akkuma bullee wanna taana malee. Haadhaan jiboo sodaatinaadha haa. Bakka biraa deemuu irra jiraachaa adda. Suuqa akka tuutana boona seeteessaati. Hayi. Sai doonuu uummanni dhalaa kun doonuu sirri jajjaboodha isaan. Isaanii bulchu jira mana laaftee gartuu. Fuula dhaabbatu tiruu hundi isaanii bulu jirti malee. Allahu akbar. Yaa boon illee karee bakkaan itti gorsee dhageessa akkatti. Haya. Akki jee sheeyini san. Haya mee yaaboo. Yaa buleesoo as ka'eeti. Uummata tattaa'u jiru kana. Mee isin keessaa uummanni namni qaa. Namni jaartiin sirriitti halkan idaa kana sirriitti hinqitamee ol kaalafaa jeetiin. Akka gootee munaafi wanta gaafachuudhaan. Eegaa waamuma akka ta'e isinii tana. Masruufa gaafachuudhaan namni cinqite halkaa. Isin hundinuu bakka takkaa ol kaadha jee lafaa. Namni jaartiin illee cinqite. Sanii isaan hundinuu bakkuma takkaa lafaa ol kaan. Tokko jalaa lafatti hafe. Aboo ati maaltu akkanatti teessise jennaaniin. Aboo jaartiin ta'e gaariidha bakka itti wallee tanaaf akka ta'e isaa tokkochi jeen. Aboo maal gaariidhaa miti jaartiin tiyya. Ganama kanaa utoo maalaan kana cabsiteetiin lafa halkuu dadhabee akka taa'u jira wajjin. Allahu akbar. Mamma yoo mana nu galchite. Danfaruun naquun malchiisa. Amma tan bakka biraa faa deemuun. Amma yoo du'aa ofirraa goonee yaa rabbi qaceelloon si biraa qorqorroo qaceelchii mitira jee barqaalee jedhee. Teejjeta harka fakkaatti yaa rabbi qaceelloon si biraa qorqorroo qaceelchii mitira. Akkasitti yoo akkas goone malee. Takkaayoo bakka itti dhugalchitu qabaatte malee. Amma isin galchaa kana ammas jimaa yoronneetu maqa. Bakka biraatti deebi'u. Bakka biraatti deebinee boru ooluu biraallee oollee bakka biraa qarshii wanta ofirraa fennu malee bakkummaa itti galuu. Amma sababa tokkoon naa dhufe. Fakkeenyaaf ammaan isa kana fuunee har'a keessummaa qabne jennee yoo dhayne namni nu dubbatu hin jiru deemnu. Yaaboo taa'imee jaartii jedhanaan beeka. Ilolti. Hayi. Wayi boolumaa wanti keessummaa kana irra nu qaanesiti. Amma keessummaa tana gubbaan ni dubbatti. Yaaboo ani fi tanamma waan amanu yoo ta'e taate malee. Furfur jetti dhugaa. Yoo amma mucaa irra nu qaanesiti irra hamtuudha. Amma yoo mucaa keessummaa qabne jennee. Aboo keessummaa qabne. Amma fakkeenyaaf manguddoo ganda keessaa gurrannee dhaquu wayyaa. Mee taa'e ati akkasii miti ta'ee bira dhaynaa bulee. Boolla naa qotuu deemta fakkaatti. Yaaboo waan amanne immoo sadii sadii. Haa ammoo sodaatina haa. Tasaadha dhaqatee jiru garta. Namayyuu bara. Namayyuu bara kafii namanu. Aboo ani fi tanamma. Yooni fi duraanuu namni jaartiin qaana nuti nana gela isaa kana geessine lama qaamine duraanuu akka jaalli beeyta dhiira akkasitti hima duraanuu namni jaartiin itti jalloodha jaal yoo namarra taa'ee namaa oole nama biraan galu jaalla galgala isaanii achuma godha laal galgalaas afaan kaata ija bana suma bira godha sirraa dafeen ka'u kun ammoo hansi oole asriidhaan boonniin kan maanta naati bootaa afaan kaadhu kan jettuunga kun asii sumarraa hun ka'u maaliif haana dura raftu eega raftee dhaqee kan guuzoo walee balaan bakka itti galuutu ittiin bareedee bakka itti galuutu hin jirre jechuudha. Bakka saniifuu maantana. Jimaa biraa yorneeti. Jimaa biraa yaa jedhee. Mucammaati. Aboo tana sodaatina aboo